تفاتي ببزان يا نبينا أقول لما منا يا نبينا بزنة عين وعيون يا نبينا بدين قباتي ايو بدين قبان نلي نمني توقعنا كخيات سلا نمني حواسان ديب نمني أمتا كانان ديبو صباني اللي يولين تو يوهي متي أبو يو ركون جيراتي سببك يتي نمني ولينياتنا دي فما جاي دبي تمرمونو دن ديابر لغا جفتو جيني تيم والله اسمي في انتي مناس شوفاني كونو ندور جيرا نوغا فدو ولين نفيتي كونو هايو نجيرا ورا غرغدو رايس ورا وانتاتي رايس غرغدو إيكو afar so smedi siu ummata gurguda gafachu jira mi hayyufa gafachu jira jaalallufa gafachu jira ena hameenye dila kana akkanatti asirratti wanta son taane khan itti irkattani ni ajjeesna khanas kan ajjeesna jechuu dhiistanii waan daqiiqaa lama keessatti dhufu arra sila sheer itti goone mubaarik dhufe asirratti waan daqiiqaa lama keessatti umurre maaliif callisan inni no maaliif callisa maanu jala maanu tuffata yeroo meeqa wandu jidduu laallee obboleeyyan kee kanaa hojii isinii xumurra jee nagaa jalaa dide maaliif dida maaliif akka dubbiin ho'itu barbaada kanaaf ani ammallee waniin dhaab yoo nuti ummata oromoo didanii warri gastii jurama guututti akka koomandootti haa ta'u akkuma gurubbii kanatti haa ta'u akkuma fedhetti haa ta'u waan nuti jechu yoo dinne nuti si hojii dhaabban garuu manni kun hin dinne ani bar karaan isaan itti dubbadhuun dhabe baran ani amma ijoollee teenya tana karumaan itti dubbadhuun dhabe yoo mubaarik irraa badii qabaan dhiifama gaafannaa yaanii wanta nuun jaan duba kanaa achi maaliin godhaan kanaaf achi seentanii owwisuu dhiisaati lolli faayidaa hin qabu namni keenyaa fi fuudhumaa jira beelaa jira namni isaa yoo jiraate ijoollee teessanii Muniir dhugaa sitti maan namni dubbii kana yoo isaa jiru ijoollee teessan kuni dhugaa jiru dhagaa abbo ati simaan jedhin dhagaa ila nama tokko lama doo ta'e dhagaa nama tokko lama doo ta'e ijoollee lama jettee usta Harargeen ijoollee warri biyya faranjii kana jiru nama xiqqaa miti wal jijjiiranii giiftii wal barbanii wal darbanii seenanii namni dubbii kana isaa jiru jara bakka barbaadde taa'uuf yoo barbaadde dhaqnee deemna bakka hundaatti wallaahi billaa dhugaa siin jedhan dhugaan siin jedha bar bar dubbii oksaa deemu dhaggeeffadhaa akkaawuntii kana na bilooke dhattee dhufuu hin dandeetti dhagaa akkaawuntii kana na bilooke akkaawuntii biraatiin jala taa'ee ilaali afaan diinii laakka'e ergasii darbee namoota gurguddaa wallaahi warra akka Hamzaa Sheejjaa Birfaa dhaqanii sigalee du'a labsan jechuudha. Ati kanaan ala obboleessoo nama tokko lama yettaame ati fakkeenya biyya faranjii taa'ee dhaqee nama nutu sirraa ajjeesa. Nutu ballaqa guuree miliyoona sii kenna sittiin dhagayamin jechuun maal jechuudha. Fakkeenya namni isaa jiru tokkoffaa yaraate ijoollee ta'e ijoollee harargee. Yoo namni akkas jiru jiraate ani akka kanaatti dhiifama naa isin gaafata. Je'eef wanta kan fidu ani dhiifama isin hin jaa. Nama buune dhiifama maal nu gaafatta? Walitti buune ijoollee harargeeti waliin arrabsine. Sababbiin biyya faranjii jiraafi yookaan mallaqa harkaa qabaafi Mubaarakitti osseene Mubaarak yoo barbaade hudduu nufitti dabarsee mataa nuuf keessaa haa baasu I don't care wanni nu ammoo harargeen arrabsine ijoollee harargeetti hin dubbanne ka arrabsaaru silxeedha silxee ukkoo Oromoodhaan afaan isaa Oromootiin naggaadaa jira maal jedhan beektaa kalee galgala ijoolleen harargee sikkoo mandoo ka asirra jiru kun kijiba kana jalaa hin dhagayini kana jalaa hin dhagayini Amara ijoolleen si komando asirra jirtu Amara taate Amara si arrabsiisiisaar jechuun maal jechuudha. Fakkeenyaaf anaaf Usmeen Amara yoo taane si komando guutuu Amara si komando guutuu. Ndee maal jechuun uqatii akkamiitiin akkana haasa'uu danda'an uqatii akkamiitiin jecha akkanaa jechuu danda'a. Ammallee kun olaala hawaasa keenya meera dhaggeeffadha hawaasa keenya ammallee kuno ammallee na dhaggeeffadha yeroo takka ammallee kun warri as jala dhageessan. Ammallee kunoo ijoolleen tuni araara barbaadan kunoo ammallee nu kannadha ammallee deemneeti walitti araarsi yoo hin jeenni fudhatan cufti isaanii warra loloo barbaaduu miti warri as keessa saglanuu as keessa jiru yoo walitti dhufnee waliin dubbanne walitti araarama warra nagaya barbaadu ana itti gaafatamummaa fudhata ijoollee obboleeyyan kiyya kana
naatti gaafatummaa fudhata. Garuu nuuf dhiyeessa. Nagai Munir, namtichaan lola ila nagai, namtichaan wanni inni barbaadu. Dhugaan jirtu kanuma walirra qabina abbo. Namtichaan uummata si koomandoo kana yoo barbaade quba keessa kaa'e, yoo barbaade quba keessa baas, yoo barbaade gimmaashetti dabarsuu barbaada. Dhiifama ijoollee si koomandoo illee gaafatu hin barbaadu. Wanni inni si tuffateef nama ajjeesuu barbaada waan ta'eef haa ajjeesu. Hin ajjeefna rakkoo qaba. Dubbadhu Suleyman. Dubbadhu Suleyman. Suleyman dubbadhu. Wanni nuti dhiifama gaafannu takka hin jiru. Qalbii jedhu. Inni gadi murateetiin yoo onneen isa jiraate akka dhiiraatti gabbahee inni waan tokko haa godhu nuti illee gadi baanee waan goonu gaafas isa argisiifna malee dhiifamni namicha darsa kanarraa nu barbaannu takka hin jirtu dhugaa walitti himna. Quuncisee Oromoo fixe dhageeffadha fixe maslahaa ittiin garriin itti nama mallaqa barbaadu ijoollee Harargee karaa kanaan na gargaaraadha malee dhageeffadha amma dhageeffadha mee dhageeffadhu reefillee naafaanii qabdanii ammallee ammoo ilaal karaa kooyiniitiin Oromoon akka kana booda waattiin kenneen hin beeka maslahaan inni ittiin mallaqa funaanuu jiru maslahaa kana ka dur funaanee irratti amma givii inni dha'uu barbaadu kaayoo inni barbaadu santu xiqqoo waa irraa hanqatan karaa kanaa waan kaayoo san guuttachuuf xaarii godhaa jira akkanatti isaa hin taatu kana booda moo mubaarakiin bira namni dhaqee giiftii takka itti kennee maqaa keessaayyuu ilmoo si koomandu wallaahi irratti admaa goona walirratti gadi baana wal agarra kalaas achiin gara kaanitti waan fiduu barbaadu gadaa baasu waan finnu gabbaafne argisiifna nu ammoo gaafas dirree irratti kutaa fedhe harka deeffateetiin hin haa dhufu dhugaa walitti himna garuu wanni beekamuu qabamu nuti dhaynee kutaa namaa hin tuynu nuti dhaynee nama tokko maqaa hin kaafnu isa tokkocha karoorfanne irratti karoora keenya keessa ilaamaa keenya keessa ka galfanne isa tokkocha nam takka maqaan dhayna attan obboleessa isaa maammee san jala deemtanii achi dhaytanii isaan hin gargaarsifatina dhuunfaa keenyatti waan goonu godhuu ka qabnu dhuunfaa keenyatti akkattame san booda waan dhufu walirraa baafna wallaahi salphaadha obboleeyyantii kalaas. Okay, galatoon kiingi ati yoo maal jettame yaada Mubaarak Musammaa irratti miyuuti gadhiisi. Mubaarak Musammaa kuni haasoflee lallabnee bira taruumi namni yoo badii ofitti beeku ofumaan odumaa namni itti dhakeeyne gabbayee natu isinitti balleessee jedha. Qaama namni bira ta'ee dhiifama nu gaafatuu qabaa maaliin horatti yoo nu tuffachiise malee gatiin qabu. Dhugaa rabbiititti gastii namaatti deemnee uuma argine dubbatuu caala waan jenne kana hojiitti jijjiirutu dirqama. Wanna jedhame kun hojiitti dirqame yoo dhukkubsate warri deeggartoonni isaa warri tuufoodoo isaa dhawu gurbaan kun balleessee yoo amanan humaa gabbaanii dhiifama gaafatu isa dhiifama gaafachiisu dhiifama nu haa gaafatu jechuun dandeettan isin bututtu nu dafarsiisaa jirtan dhugaa rabbi kaballeessa ofii beeka dhufee nu haa gaafatu nuti bar tokkokkii kanaa miti dachimatan irratti sodaatamaa jiraachuu barbaadna malee sodaatamaa jiraatu akka nu sodaatan namni darreen akkana kun nu sodaachisee kanaa dhiifama nu haa gaafatu jennaan jedhamuun qabu. Shemiidha. Ammaaf ka haganuma dubbadhaa bakka malee jira. Yoo asii baay'ina deebiiftaa muutii qaba. Miyuuti qabadhu kalaas. Okay. Mee yaada hayyuu itti deebii yaada kee fixadhu. Yaada qabdu. Hayyuu. Yoo bira jiraate yaada qabdu. Ija xumuradhu ani. Xumuradhee guutuu. Turiin xumuradha. Muniiratiin xumuradha. Koi Muniiratiin bu'ini koi gaa Muniira eessa buutati nama bu'u. Bu'ini hayyuu itti fufeeti. Hayyuu itti fufi yaada. Hedduu galatooma jecha namoota hedduudhaa yaada dabarsee kenne dhugaa dubbachuudhaaf waan kana yeroo hedduu irra deddeebinee haasaa ooluun hin barbaachisu. Ani waan tokko qofaan lafa kaa'uun barbaada akka nama tokkootitti. Kana booda waan isinii dhaamuu fi waan irra dubbachuu barbaadu. Nami tokko kutaa Harargee keessaa dhufee Mubaarak Musammaa jala seenee waan barbaade yoo inni haasa'e
afandii nama jedhamu san jedhaati maqaa dhahaa malee kutaa Harargee maqaan dhahinaa jechuun barbaade tokko naa jedha. Dubbiin tun wayiif isin jechuu barbaade. Maanuun guddaan tuqamuuf deemu. Ajandaan guddaan tuqamuuf deemu guddaan tokko isa kana. Maaliif nuti amma fakkeenya as keessatti ijoollee naannoo Harargeetti irraa dhufte yookaan luqota Harargee beekutu achi keessa haasa akkana jedhe jennee dubbachaa jirraami. Har'a kutaa arsirratti duula kutaan arsiidhaa Harargee irratti duulaa ture maqaa Mubaarak Musammaatiin jedhanii ajandaan godhamuuf deemu. Galgala kana. Viidiyoon already record ta'ee jira. Arguu deemta. Keessan sa'aatii kana Mubaarak Musammaa irratti deemaa ture kaayyoon dubbate ka Jeneraal Hussein dubbate eenyu dubbate namni dubbate. I don't care. Garuu waan jechuun barbaadu maal? Ifi eeggannoo godhuun baay'ee barbaachisaadha. Namtittii tanaa jecha nuti namni dhuunfaa tokko achi jala dhaqee ka isa jaalatu waa'ee Harargeedhaa bakka bu'ee haasa'uu hin danda'u. Dhugaan sitti himuu barbaada. Nuti Harargee jechuun waan waliin qabnu sitti himuu barbaada dhaggeeffadhaa. Tokko nuti ilmaan bareentumaati. Dhiigni keenya tokko abbaa fi haati keenya tokko jechuudha. Dhaggeeffadhaa isinitti himaa bakka kana. Abbaa fi haati keenya bakka tanatti tokko. Fakkeenya mancaa fi tuulama yeroo jedhan mancaa fi tuulamni warri mancaatii fi warri tuulamaa yeroo jennu Jimma keessa jira, Shawaa keessa jira, Wallagga keessa jira. Nutilleen sikkoo fi mandoo fakkeenya yeroo ilmaan bareentumaa jechuun fakkeenya Harargee fi ilmaan Arsiitti waliin dhalate jechuudha nama tokkorraa. Isin galee jira. Kanaaf nuti namoota akkasiiti. Gaafa kaleessa qabsoon Oromoodhaa darajaa birarra turtee uummanni hedduun kutaan Oromiyaatuun hin dammaqin nuufi Harargee warra wajjin dammaqee sirriitti waa hojjete. Kanaaf jibbamne yeroo hedduu. Kanaaf yeroo hedduu akka nuti walitti bu'u nu godhan. Isin galee jira. Kanaaf nu godhan. Kanaaf walitti nu buusan yeroo hedduu. Dhiigummaa keenya fi obbolummaan keenya sun akka cittuufi irratti hojjetama. Maaliif nuti akka Oromootti akka Oromoo keessaa uummanni kun lamaan uummata waan wal fakkaataa qabu. Maaliin aadatti wal fakkaanna, kutatti walirraa daangaadha, islaamummaa walitti qabna. Si galee uummata wal fakkaataadha jechuudha. Ilmaan sikkoo mandootii fi ilmaan Harargee ituu hin bannaa jechuudha. Kanaaf maqaa ijoollee Harargeetiin akkana wal godhuuf deemna jedhu tasuma akka itti fayyadamne asumaan usmee fi afarsoollee afaan keessan irraa akka jechuun bahu kana booda hin barbaadus hin dhaga'us jechuudha. Dhaggeeffadhu amma fakkeenya Mubaarak Musammaati ijoollee tan iluu ergee minaa maali jedhanii